Ani garuu yoo dhugaate baay'een gammade. Dhugaata usaatis immoo of keessatti shakkaan jira. Amma ni jakiyyaan argutti amanuu hin dandeenye. Yoo dhugaate gar malee gammachuun kiyya daangaan qabu. Garuu wanti kun hangam dhugaadha. Hanga dhumaatitti ka hordoftoonni keenya nu duuba nu faana teechanii ilaaltu anillee ka hanga dhuma dhuftee micayyoo san argutti ni shakkaa yoon argemmoo gar malee gammada gammachuun kiyyallee daangaan qabu maalifiin gaddi ilmoodha gadda waa hunda caalaa kanaaf mucayyoon caaltuu argamuudhaaf baay'een galateeffadha waaqayyosi anillee baay'een gammadaa oo dhuguma ta'e immoo abdiillee sobaaniin galateeffadha kanaaf yaanni kiyya kanuma gammachuun kiyya daangaan qabu arguuf immoo muddamaan jira jechuudha. Mee sabboontu simmaalleta. Ani kanin yoo dhuguma ta'e dubbiin daa'ima caaltuu kana dhugaan ittiin fakkaanne ani waan gaafuma siin argamtee ijaan argeen amana malee ammallee dhugaa sahaa hin jiru. Daa'imti caaltuu argamnaan yaa Rabbi baay'ee takkaan gammadaa caaltuun gammadde jennaan an gammadee daa'imni caaltuudhaa argamtee jennaan anilleen baay'ee takkaan gammadaa garuu immoo dubbiin tun akka soban taane gaafa dubbiin tun soba taate balaa Rabbii bu'uuf teessi. Dubbii tan amma daa'imaat argamuu deemtee nu haasistee miti gaafa daa'imti sun asitti hin argamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan baga nagaan jiraattan. Viidiyoon kun viidiyoo biraati. Ammoo haqiiqaa surprise kanallee isiniif himuudhaaf dhufe. Warri viidiyoon kun maadirratti hundaa'ee waan kana waraabdeerti jarattiin tun jettanii maraanni dadhabne nu mudditanii warri jedhaa turtan hundi dhiifama nu godhaa. Ufii teessan ammoo amma hara akka baafattan abdii guddaa qaba. Viidiyoo kanarratti ammoo koomentiin keessan guutuun gatii qaba. Jala deemee ilaala. Warri as gaafa warri viidiyoo duraanii irratti bakka keekaa irratti viidiyoo kana irratti hin gammadanii hundi keessan nu eebbisaa isiniin jedhaa ture. Warri na eebbistan galatooma. Warri na eebbisin ammoo isin komadhee jira. Eenyu fa'aa akka taatan isinuu nu beektan jechaadha. Warri viidiyoo gaafa keekaa koomentii jalatti anna eebbisaa waan isin gammachiisu isinii fida isiniin jedhee warri osoo na eebbisin na bira dabartan irra deemaa na eebbisaa. Akkasii isinillee baga gammaddan keessummoonni keenya hedduun dadhabanii waan jiraniif jechaadha dhugaa dubbachuudhaan yeroo guyyaa boqonnaati namoonni hedduun waamne keessaa namoota muraasa dhufe sababni isaanii immoo nama itti aaruu hin dandeenyu dhugaa yeroo hojiiti waan ta'eef jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya wanni bakka kanatti dhuftaniif isinis mee yeroo takka baga gammaddan isiniin jedha takka mileellee naan kennina. Baga gammadde Mustafa waan kanaamit baga wajjin gammannee malee waan biraa isin irraan fedhu baga waan biraa isin gaafiin hin jiru maalillee hin jiru baga gammadde maal gammadere ka waa'ee gaafii laala akkasumatti naa deebisi baga gammadde amma jawaan gammachuudha sheeka homa watak baga gammadde boolisi kattiin akiraati mi baga rabbi olamaan nu gammachiise ka sheeka booda jechuudha haadha sabboontu baga gammadde qofa bas baga gammadde duuba maaliin jaa gammadeen jaa na anama walumaa galatti waan si gammachiisu qabadhee dhufe haqiiqa kana ummataaf siifillee himuu deema isiniifillee himuu deema kanaafuu baga gammadde isin jechuudha deema walumaan baga gammanne gaa waan irraa gammadellee hin beeku ati jennaanumaan jeemane itti naa kenna baga gammadde baga walumaanuu gammadde sabboontu naa baga gammadde baga walumaanuu gammanne shaarabbiin khayrii haa godhu baga gammadde baga walumaanuu gammanne inshaallah rabbi khayrii haa godhu enna baga walumaanuu gammanne inshaallah khayrii manni maalillee gaafatanii mee maalumaan gaafatanii nan gaafatina dhaadhe ka galatooma hundi keessanuu kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf nan gaafatina jedhe keessummoota keenyaan illee jechaadha maaliif wannatu waan nama gaafanne jechaadha keessummoota keenya qofa osoo hin taane baga gammaddan isiniin jedhee jiraam surprise isin qopheesseera isiniin jedhee jiraam waan baga gammaddan yoo isiniin jedhe baga wajjinuu gammannee malee waan biraa naan hin jedhina isiniin jedhee ture mire kanaafuu waliinuu baga gammanne hin jenneere isin bakka kana argamuu keessaniif galatooma durumaa wanni si waamiif kanuma dhufumaa fi baga gammadee waan isiniin jedhe baga waliin gammanna kuma Angalmamu assalata basne maanine yani isinin taane raay nan taane ka inde mallaka basne tufni transporti hangal ko qofa tufnani maani naramti bal kabajamtoota hordoftoota keenya kaamerameen nutti asqa kabajamtoota hordoftoota keenya
isinitti illee guraarre isin aarsine raayilfaasii yaa'ii balaa buusaa jirtichaadha. Mallaqa meeqaa achii kutee dhufeeni asitti dubbimatan takkatti fuulin nu waamtee naan jedhaa turte isinillee akka aartaniirtan abdii guddaa qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan gammaddan. Dhugaa warri viidiyoo kana daawwattan guutuun keessan warra gammachuu teenna arguuf bakka kanatti argame qofa rabbi isin haa gammachiisu isin jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Wanti guyyaa har'aa bakka kanatti isin qabeef yookaan sapiraayizii kana godhuuf yaadeef waan kanallee ofii kiyyaa godhe mallaqiyyaani mallaqni narraa haftee mallaqa qabaa na argaaf osoo hin taane mallaqa xiqqoo qabu keessaa biintee yookaan qoshore akka qixxaasatti jechaadha. Waan kana sapiraayiz godhuudhaaf deemee jechaadha. Maaliif wanni sun baay'ee waan na gammachiisee fi wanni sun maali yoo jettan daa'ima caaltuutu argame. Daa'ima caaltuutu argame. ولا سفاطة لا ترجع ربتي والله ترجعتي دائما جعلتو ترجمي الحمد لله والله دوتك كان قمدي وركموف أزار كمتيو سنة تريتني مي وان سيد دقمنا هو ما يكي كبر والله دوتك كان قمدي هاتي دوتك يرارتي جرتين موسي جتشاف و جتشان قبل جتشان ما عندي kabajamtoota hordoftoota keenya kun akkuma agartan dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka gammadde yaani jecha ittiin ibsituyyuu hin qabu hedduu gammadeetti namoonni hunduuyyuu kaamerameen yeroo takka nuufuu waan kaameraan tokko qofa waan ta'eef yeroo takka namoonni raanfooni malee hundi daa'ima caaltuuti argame yeroo an jedhu na biraa jechaadha hoo jedhaa turan jechaadha mee yaada keessan ta dhugaa waan isin dhaga'am mee Raahel maaltu si dhaga'am Ani garuu yoo dhugaa ta'e baay'een gammade. Dhugaa ta'uu isaatis immoo of keessatti shakkaan jira. Amma ija kiyyaan argutti amanuu hin dandeenye. Yoo dhugaa ta'e gar malee gammachuun kiyya daangaa hin qabu. Garuu wanti kun hangam dhugaadha. Hanga dhumaatitti ka hordoftoonni keenya nu duuba nu faana teechanii ilaaltu anillee ka hanga dhuma dhuftee micayyoo san argutti ni shakkaa yoon argemmoo gar malee gammada gammachuun kiyyallee daangaan qabu maalifiin gaddi ilmoodha gadda waa hunda caalaa kanaaf mucayyoon caaltuu argamuudhaaf baay'een galateeffadha waaqayyoos anillee baay'een gammadaa oo dhuguma ta'e immoo abdiillee sobaaniin galateeffadha kanaaf yaanni kiyya kanuma gammachuun kiyya daangaan qabu arguuf immoo muddamaan jira jechuudha. Mee sabboontu simmaalleta. Ani kanin yoo dhuguma ta'e dubbiin daa'ima caaltuu kana dhugaan ittiin fakkaanne ani waan gaafuma siin argamtee ijaan argeen amana malee ammallee dhugaa sahaa hin jiru daa'imti caaltuu argamnaan yaa rabbi baay'ee takkaan gammadaa caaltuun gammadde jennaan an gammadee daa'imni caaltuudhaa argamtee jennaan anillee baay'ee takkaan gammadaa garuu immoo dubbiin tun akka soban taane gaafa dubbiin tun soba taate balaa rabbii bu'uuf teessi. Dubbii tan amma daa'imaat argamuu deemtee nu haasa'istee miti gaafa daa'imti sun asitti hin argamin gaafa san dubbiin baddi. Amma Mustafaa manaa kenna. Maal jettanii ati boleessa kiyya daa'imti caaltuu argamtee jirti akkuma agarsiisnee illee taatu argamsiisnee jira biizinilaa. Akka argamsiisnee illee taatu argamsiiftan mi? Ani dhugaa feenaan hin gammanne dhugaa feenaan jechuudha. Daa'imti inni argamti si ammallee deebitee baduu ni dandeetti dhugaa feenaan bakka hin qabduu bakka itti godhuuf illee teettanii yaada nuusa qabattanii deemtan dhugaa feenaan jechuudha. Takkuu gatteettanii haadhatti fakkeenyaaf yookaan haadhatti illee deebiftan daa'ima tana haadhuma sanuu aqalli haga hajji deebiftanitti jechuudha. Numa baddi numa hataawwama takkas sanuma karaan jedhee yaada waan ta'eef haadhaaf gammadullee boru akka itti deebi'u ni beekaa miree haga waan kana bakka isiin jirtutti akka isii furmaata guddaa itti godhanii dhugaa feenaan gammachuu nuusallee taatu yoo gammade malee guutuun gammadu ankan. Yaani ammaaf bakki isiin jirtuu fi harka keenya geettee jirti. Amantis dhabattee harka kiyya keessa jirti. Harka kee jirti. Amma jechaadha. Yaani muyyattiin tun harka kiyya keessa jirti jedheeti. Lakki piraanki isiin godhee. Laa piraankiin hin gootu. Laa piraankiin hin gootu bara. Harka kee keessa jirti dhufe ajjiin harka na baasee jettee ofeete na beeka. Jechuun kiyya ni babaasa kaa dhugumaan baasa bara dhufe. Yaani suni amma jechi kan keenaa galee jira. Suni yookaan isaan kana sirnaa walii araarsitanii yookaan na'am akkas jechi yookaan sirnaa walitti hin araarsinee hanga sirnaa walitti hin araarsinee aariin jaraa itti fuufa hanga aariin jaraa itti fuufa jarri wal dhabuun isaanii wal loluun isaanii waan hin hafneedha. Na'am.
أيوة كان إن شاء الله قرف الدرا أنا فات وان دبرتون في التوسون تاني وان أنا فات ورد الدرا يودن دين ولي مخيال تاي كذا أيوة كنا أما في ما تسبب أما إن شاء الله خيري وإن هندو خيري ما أتدائم أرقام اللقاء في نان قم مجهود أقرأ أموها وان تكو بك تقول وركني تكو تكسلا يجرات فورمات تقول قم مجهود سنير رجع لنجرو ولما قال أنا ما قم مجهود لقاء في ناني أتقم مجهود ما كمال جرا بقى أرقام تسي أمو إرجسير كرات يا دا أبور إفتاء ولا أرارس وكا إفتاء التوني قلنا تقويات وكمو الربا كاتي الله مجيو بربك درا بدد ديبيت أما لين أركب شيء سني أكسر أنا كأني كفاية. تونس ركون وامشير مي جانا أيوة ما نسيب دعامس قمتشو قمتشو المون أرقمو كان بود اللي يو تقلي أرار قلت في هجي جدو يو أوليتي أرار من جارتي شيطانة سن اللي يو في الراديم تيشين اللي يسب سنين توانا مالي جبن تو مالي على الأنسا سنين تو إيه سبون تماني ربين برانكين غورين جري Dhuga dubbachuu baay'ee tokkoon gammadee maaliifin caaltuun ilmoosii dhabdee halkanii guyyaa moboochala guyyaa qoongoo dhiistee yaara ilmoontii naa nyaatti munaa raftii qabban keessa uffatteettee baay'ee tokko cinqamaa jirti. Garuu arra ilmoonsii mul'atte jechuun dhugaa alhamdulillah rabbil aalamiin ilmoon rizqii rabbiiti. Ilmoo jechuun akka ijita lamaatti argamu. Yaan ilmoosii badnaa bara ijjitee badde jechuudha. Onneen tee badde ruuyin tee badde jiru sana waan jiraattuuf hin jiru. Garuu ilmoon argamna dhugaa baay'ee tokkoon gammadee baay'ee tokkoon gammadee rabbiin illee jecha kana abdii biraan killeen gooyee rabbiin ilmoo sanis dhagaan fittee kan nu garsiistu an dhugaa dubbachuu fi karaa kiyyaan baay'ee tokkoon gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin waan ilmoon sun mul'atte. ilmun kesif takbira yaronan botu bahir adeko siadera armiko siadera Waktu keenya akka gammadan abdii guddaa qaba namoonni hedduun surprising kun maal irratti hundaa'ee ta'ame warri jettan jechaadha kun waan inni itti hundaa'ee ta'ame kun kana jechaadha akka asin dura prank fi maaliin hin jiru jechaadha maaliif namni prank illee ta'e waan ittiin prank nama godhantu jira malee waan arganiin prank nama godhuun hin jiru jechaadha dhugumatti daa'imti caaltu isinis bagammaddan akka ta'een illee ta'u aarsaa kamiinuu jechaadha harka kiyya geettee jirti nabira jirti jechaadha daa'imti alhamdulillah kanaaf maaliif wanni waan kanallee yaadeef daa'ima fuudheetuma kuno hood daama tanteesi argeera hood yoo jedheen karaa osoo akka tasaayuun harka gaggabuu dandeetti jechaadha. Fakkeenyaaf uummata keessaa fi namni kophatti ama daa'ima isii tanaaf fuudhee akkanuma qabadhee hoodhu caaltu osoo jedheeti. Yaani maaltu itti dhagama? Waa hedduu itti dhagama jechaadha. Yaani yookaan daa'ima tana fuula isii ilaaltee gammaddeeti gaggabuu dandeetti karaatti. Yoo mana kana keessa taa'ee waan feetellee taatu gammaddullee yoo waan bootullee taate yaani isin biratti yaani uummata keessatti wanni akkasii kun gaariidha jedheeti kabajamtoota afurtoota keenya kan wanna kan yaada kana qopheessee cadhiseetumaan akkuma waa wayitiitti akkuma meeshaa wayitiitti hoodhu jedheetti kennuudha maaliif uummata wajjin daa'ima isiin kennineef kan jedhu kana yaada jechaadha kana kabajamtoota afurtoota keenya warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa amma immoo caaltuu waamannee viidiyoon dheeratee waan jiruuf jechaadha. Video tan irratti jechaadha caaltuu waamanneeti haqiiqa kan itti himna dura immoo xiqqoo rifachiisna kabajamtoota afurtoota keenya maaliif namni tokko yoo lotorii banuuf lotorii yoo nama hin tumanii nuun jedhanii nu himan dura biyyatti wanni sun dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beekan lotoriin kun yoo sii baay'ee si tumanii nuun jedhanii yeroo xiqqoo akkasi beenna maaliif tuman jennaan namtichi birrii miiliin hagana argatte yoo jedhan akka gaggabeeti. Kabajamtoota afurtoota keenya mee waan dubbadhe kanarra waa isinii hima namtichatu abbaa qabeenyaa ture kaamerameen asoraab namtichatu abbaa qabeenyaa ture qabeenya ofii kana nama tokko agarsiisee hin jiru
Kun namoonni tokko tokko jiranii miree kama qabeenya qaban ka uffata uffanne kamaani hin nyaanne hin dhunne namatti illee hin garsiisne hin jiranii miree nama akkasiitii qabeenya guddaa qaba nam tokkotti hin garsiisne. Eenyutti malee namicha hiriyyaa isaa nama jabaa nama amaanaa jabeessu tokko qofatu qabeenya isaa kana beeka. Obboleeyyan isaa maatiin isaa gosti isaa nam tokko hin beeku qabeenya isaa kana. Akkasitti gaafa kaan namtichi kun namni kamuu du'aan oolu namni ima du'a gaafa kaan du'e namtichi kun. Namichi du'eeti ilmi isaa kun rakkataa jiraata. Rakkataa jiraata akkasitti namtichi qabeenya bira jiru kana haqa namicha kanaati tuna bira jira. Haqa isaa kana nyaachuun barbaadu deebisuu fi barbaada jedhee nama tokko ofii waame nama guddaa wayii. Maali abboo hadha waan jabduuf si dhufe maali bar abbaa ibaluun beektami qabeenya hagana ga'u na biraa qaba qabeenya isaa kana isallee rabbi irraa fudhate boru anallee yoo haqa isaa waan dabsu taate boru anallee rabbi fudhachuun hafan qabu. Kanaaf qabeenyi isaa kun akka ilmi isaa fudhatu barbaada akkam godhaa jennaan maal rakkoo qabaree fuutee ittiin geessitu jennaan mallaqa kutu guddaa jedhe meeqa gara doolaara miiliyoona 5 akkasii jedhani akkasii doolaara miiliyoona 5 akkasii jedhe doolaara gara miiliyoona 5 yoo amma doolaara miiliyoona 5 abbaan kan kee dura na biraa qabaa hoodhu an jedhee mucaan kun gaggabee du'a akkami ittimaa yookaan akkami mallaqa kana kennaa fi mallaqni kun guddaadha jennaan maal rakkoo qaba anatu ittimaa jedheen kun maal abboon an beektu ana mala beeka kanaafuu anatu itti hima namicha ati ittimuu wallaalte kana anatu miiliyoona hagana abbaan kee ebaluu biraa qabaa miiliyoona hagana hoodhu jedhee itti himuuti malaan ittima mala anatu akka ittimu ana beekaa naadhiisii jennaan abboo mucaa kana si harka gaggabeeti gammachuudhaan du'a laa wallaahi hin du'u anumaa dhiisi akkasii namichi xiqqoo wanni isaa irra lashedhee nama dubbii danda'ullee nama malaa waa amansiisullee danda'u akkasitti bakka amaneeti bakka ati malaan akka ittimtullee ittimtu dhaqii itti jedheen tole jedhee mucaa bilbilee waamee bakka kaaffee wayii taa'anii buna dhugaati. Birrii doolaara miiliyoona 5 mucaan abbaan mucaa biraa qabu kana himuudhaaf deema yoo shaayii buna dhugaatumaan kaaffeetti jechaadha. Ka itti muuf dhaqe yaanii anatu mala beekaa akka mucaan kun hin gaggabnetti itti waayyeetti dhaqe jalqabni isaa immoo bareeduma ture maal jedheen abboo jedheen mucaa ilmaa sana jechaadha. Birrii itti muuf deemaa beekaa buna dhugaa jiranii. Osoo rabbummaan kun godhee jedheen abboo rabbummaan kun godhee doolaara miiliyoona 5 argatte maal taataa jennaan gimmaasha sii qoodaa mucaa jechuun namicha achumatti ka itti muuf dhufe sun achumatti feetti nyaatee jechaadha. Achuma gaggabe maaliif ni beeka ka doolaara miiliyoona 5 akka jiru beeka kun jechaadha. Ka itti muuf deemaa rusan. Mucaan ammoo hin gaggabne sababni hin gaggabneef birriin doolaarri miiliyoona 5 kun hin jirti hin beeku haa mucaan homaa akka waan takka hin jirtu hin beeku akkuma waan haasaa duwwaa kana haasa'aruu an itti fakkaateef osoo doolaara miiliyoona 5 argattee maal taata jedheenni jennaan doolaara miiliyoona 5 argannaan gimmaasha sii qoodannaan feentiin akkalechaadha sababni hoo birriin doolaarri miiliyoona 5 akka jirtu miiliyoonni 5 sun akka jirtu waan beekuuf kun gaggabeechaadha akkana jechaadha gammachuun kana qabdi. Kanaafuu caaltuullee yoo karatti waan godhe akkuma namicha kana narka gaggabuu dandeetti sapiraasii kana godhe jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya qoosaan keenyallee akka isinitti tole abdii guddaa qaba. Kana warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentii nu barreessaa nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu amma immoo caaltuu viidiyoo ittaan duratti caaltuu waamannee walii dachana nagaan motoraa isin jedha.